Arrama haaluu hin jireenya guyyaa mujaabatii maabbeerra dhugaarra bifeetamneeti. Maanni arramu maaltu ta'e? Manni raajimii beektaati. Raajimii warra mataa filatee. Warra mataa filatee kootii diimaa wayii tokkollee kootii isaanuuf beektanii. Karabaataa baaffatanii deemu. Yeroo hundaa kootii diimaa tokko uffatanii beektanii. Yeroo hunda surree gurraacha immoo uffatu. Mataa isaanii akka filamaa wayii tokko. Beekama. Isaan gorree isaan. Isaan kee bakka itti beektanii duuba lafa nuti teenyee sigaaratuun. Beekama harree. Chirchii mana iddoo jallaa jechuudha. Achiin kee sadii dhokataa masana keessa dhufan beektaa. Booko. Achiin booddee dhufanii teenyee sigaaratu. Reefuun sigaarama si lama raasaa bilaan. Dhufanii achiin booddee onnaan jedhan. Fedhi mee yaabbeen maaluma sii godhama wanti kun kennime naan jedhan. Sigaaraa moo? Achiin booddee maal jedhee itti isaanii jiru nama akkasii jiru wal falmuun hin cimamtiire. Maarree. Achiin booddee nyaan jedhee odaa itti kennan sigaaraa fuudhee itti kennan. Achiin booddee kee seeshii kee bidik godhanii fuudhanii la. Bidikkuma irratti fuudhanii maal godhu beektaati. Amma sinee sigaaraan gaala reefuun see lama irratti lakka godhan. Hin galchitu jedhan. Hin galchan qasiranii galchanii hin baaftu jedhan. Hin galchitu jedhan. Hin baaftu jedhan. Hin galchitu jedhan. Hin baaftu jedhan. Hin galchitu jedhan. Hin baaftu jedhan. Teenyanii maarti seeshittiin maarti na beektan garaa inni jirti. Paasteriin soosii qabu jechuudha. Hin qaban malee isaanii gorsaa fi meeshanii baasanii gorsaa. Nama fakkaatanii fi galee muudii keessa gorsuudha wanti siin gallee fi. Akkasii garuu. Akkasii garuu siin galee. Hin saafanii hin baasanii achiin booddee amma kan gahinti ta'e hiika maalii qabama kun jedhan. Maal namni eegisaa kana yoo dhiisanii wayyuu maalis ni bada. Lafatti hin deebi'an anis gaarti lafa buusan dachine sokkan beektaa. Dhaamsanii moo? Lafa buusan irra jine sokkan maal hirkatti dhumte tuuma isaan nu barsiisanii hirkatti dhumte. Achiin booddee qaxxanne baay'ee majaajila nuyyuu maal nu godha sigaaraan kun jennee beektaa maaluma nu godha sigaaraan kun jennee maasaa maacha gadi buune lafa burteenne buna gurgurtu jettanii bakka buna burteenne achii suuqinamee caatiin abdii manni caatii abdii bukkeen jiru achi kee gaafa nannu fiigaa dhufan baagii tokko baatanii baagii dhufanii abdii jedhan siimni kan dhaloota balleessaa jiran abdiidhaan siimni kan baala kana gurguree biyya balleessaa jiran fedhee baalicha jedhaniin fedhee inni tokko faan samaan abdiin kennee beektaati maal paasterii maal ta'an jedhee kan fakkaatu hirnaa isa ilaalu dubbuu malee qabaa fakkaatu boota laqqee mayii tokko fuudhetti kennee beektaati lamachuudhaan kanaan biyya balleessaa jirtu miteedhaan birrii abbaa dhibba lama kiisii lama keessa godhaniitu ilaa kun oolan kan dhannee irratti kadhanneetu dhalooti akka jeeffatu goona atis hojii kan biraa barbaadadhu kanaan booddee namni hin qamoodhanii caaticha lamaan isaa fuudhanii borsaa keessa kaa'atanii sokkan beektaati baay'ee achuma irratti lapheen kun cabe bakkaane birrii isaanii kiisii keessaa baasanii dhaloota siyaada sigaaraa tutanii dhaloota agarsiisu gorsaaf jechuudhaan caatii bitanii birrii isaanii keetiin bitanii dhaloota agarsiisu irratti kadhatanii akka dhalooti jibbu gochuu jechuudhaan yaadditaa birrii isaanii amma wareegama kana kaffaluurratti achiin booddee kee dibooraan kee jechuudha ammaatti buna maa jitti beektaa gosoorratti maal taatanii jette dibooraa seen buna gurgurtu kana duwwaa dhageessu jette jennaan seen machi farratti beektaa wallee isaaniitti isaan kun nama gorsuudhaan beekamu anama gorsuudhaan gaaf tokko na gorsan na keessaa hin banneetti maal jedhanii maan irra waayam isaanii bakka dinqii mana dhageenya bitenne gadilee paasterii raajimii dhaggeeffachuu baanne bakka maal irra jedhee beektaani achiin booddee guyyaa tokko biirootti nama amanii ati ijoollee dhiiraa bara si'anaarra of eeggadhu naan jedhan jette isaan hafuurota hamoodha kanaan dura gorsaniiru jechuudha akka jiran natti maneetti hafuurota hamoodha isaanirraa of eeggadhu naan jedhanitti achiin booddee ishiin jedhan jette ilaa isaan calluma jedhanii akkasuma godhaniitu naan jette qassiranii qabattoo keessatti baasu naan jedhaniitti achiin booddee qabattoo kanatti baasaniitti ofii isaaniitii harka isaanii isaan gaa hojii isaanii laabetaa gochaa agarsiisu achiin booddee qassiranii akkumatti ziippii kee banuu naan jedhaniitti bananiif jechuun si jedhani achiin booddee ishiin jedhaniitti achiin booddee qassiranii akkasiin surraaba kee kana sirraa fuudhu naan jedhanitti surraaba kun irraa baasanitti ishiin jedhaniitti achiin booddee xilaa baay'ee xaqquma godhanii harkuma tokkoon qabattoo harmaa kee karaa sirraa baasu naan jedhanitti ishiin jedhanitti bitaati achiin booddee qassuma jedhaniitu paantii kana qassiranii sitti fuudhu naan jedhan itti fuudhaadhaanii kan isaan jedhan akka galuufitti galuuf kaayyoollee seenaa achiin booddee akka jedhanitti achiin booddee kee mormuma kee kana jala sirri dhungataa akka godhanii harma kee kana qaqqabatu naan jedhan jette ishiin jedhaniitti achiin booddee isuma si qaqqabatanii sirri dhungatanii kunoo laawwanna waaqayyo miillaaf harka godoloo godhee uume kana gidduu dhufaa jiru kana fuudhanii si keessa kaa'u naan jedhanii na keessa kaa'anitti isheen Asa keessa kaanitti agarsiisanii? Hojii agarsiisaa sigaaraa tuuta miti hin galaafi. Ergasii kaasee isayyuu itti gala isayyuu na keessa kaanii isa jedhaniitti sila akkuma waan narii fidee jettee si keessa kaa'u si keessaa amma fuudhu naan jedhan jette gaafa si keessaa amma waan fuudha seete naan jette caafuma irraa akkasitti immoo deebisu naan jedhan jette akkasii immoo natti agarsiisanii eegasii kaasee ijoollee dhiiraa bara seenaatti dubbanne jette bakka. Ijaa ergaa jibbiti. Maaree namoonni bani nama akkasii waaqayyo beekaa. Gorsa isaanii fudhatte. Maaree namoonni bani. Waaqayyo sanyii akka paaster Miigii nuufa baay'isu. Nuufa baay'isu bakka isa qanii. Baay'ee mana kana maaf na jaarsu akkasitti nuuf ta'e beektaa. Baay'ee nama dhugu.